Akkam jirtan daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kun oduu ijoo ammaatiin isinitti himtoonni Faayisaa Iliyaasim jalqaba irratti kaaba Oromiyaa Walloo aanaa Jiillee magaalaa Sanbatee keessatti hiriirri mormii namoota hedduu hirmaachisee gaggeeffame. Hiriirri kun jalqaba kan deeggarsaati jedhuun kaadireen bilxiginaa hawaasa dirqama itti laachaa kan turan yoo ta'u daqiiqota muraasa booda garuu hawaasni dallansuun guutame kun sirna mootummaa abbaa irree Abiy Ahmed balaalee fatutte kaane ana Jiillee Sanbatee alattis ana alee godinichaa garagaraa keessatti hiriirri bilxiginnaan deeggarsa baafattee turte gara mormitti geeddaramaa jiraachuu maddeen ibsanii jiru. Jiraataan godina Walloo irraa OMN bilbilaan dubbise tokko akka himutti guyyaa 3 dura kaadiroonni bilxiginnaa manneen hawaasaa irra naanna'uun hiriira deeggarsaa mootummaa bahuu qabdu yoo diddan garuu ammoo ni hidhamtuu jechuun jiraattoota doorsisaa akka turanis himamee jira. Ummanni Oromoo hoggantoota isaa kan isaaf jecha hidhamanii mana hidhaatti gidiraa argaa jiraniif osoo hamtuun hin dhufne dirmachuu qabaa jechuun qeerroon godina Baalee magaalaa Roobee yaamicha dhiyeessani. Bilisummaan Jawaar Muhammad Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaa fi Abdii Raggaasaa dabalatee hayyoota keenya biroo osuma ijaan garuu erga dhabneen booda dhuftu bilisummaa dhugaa ta'uu hin danda'u waan ta'eef qeerroon ammuma falmachuun lubbuu qabsaa'ota keetii du'arraa olfadhuu jechuun dhaamsa dabarsu qeerroon wayyaada kunneen kennatan ibsanii jiru. Mootummaan bilxiginnaa hoggantootaa fi miseensota paartilee mormitoota manneen hidhaatti uggure qaanyii tokko malatti filannoo bilisaatiin gaggeesse jedhee odeessuun isaa tuffii uummata Oromoo irraa qabu waan ta'eef gochi isaanii kun fudhatama hin qabus jedhani. Waldaan fayyaa idil addunyaa Oromoo mootummaan Itoophiyaa hidhamtoota siyaasaatiif wal'aansa gahaa kennuufii akka qabu beeksise. Haalli fayyaa hidhamtoota siyaasaa kun akka hordofamuuf dhaabbilee mirga namoomaaf falmanii fi koominiitiilee idil addunyaa adda addaatiif ergaa dabarsee jira. Waldaan kun Jawaar Muhammadii fi Baqqalaa Garbaa dabalatee haala fayyaa hidhamtoonni siyaasaa Oromoo mana hidhaatti dararaa argaa jiran keessa jiran ilaalchisuun yaaddoo qabus ibsatee jira. Hidhamtoonni siyaasaa kun yeroo haalli fayyaa isaanii yaaddoo ulfaataa keessa jiru kanatti mootummaan akka isaan doktoroota isaaniitiin hin wal'aanamne ittisuun sarbama mirga namoomaa fi qabiinsa mirga hidhamtoota dhiituu akka ta'e ibsee jira. Bu'aan qorannoo laaboraatoorii fayyaa isaanii doktoroota dhuunfaa isaaniitiin hordofamaa ture baay'ee yaaddeessaa ta'uun erga hubatameen booda wal'aansarraa ittifamuu isaanii waldaan kun gad-jabeessee balaaleffatee jira. Dhiittaan mirga namoomaa fi mirga hidhamtoota kabajamee hidhamtoonni siyaasaa kun hatattamaan akka wallaanamanis waldaan fayyaa idila addunyaa Oromoo dhaamsa hatattamaa dabarfatee jira. Godina Jimmaa magaalaa Jimmaa keessatti namoonni hedduun hidhamanii mana hidhaa keessatti dararamaa jiraachuun gabaafame. Qeerroowwan hedduun ajjeechaa artistaa Haacaaluu Hundeessaa hordofuun aanotaa fi magaalota garaagaraa irraa qabamanii mana hidhaatti kan darbatamaa jiran yoo ta'u murtii haqaa malee yeroo dheeraaf hidhamanii mana hidhaa kana keessatti rakkoo hamaaf saaxilamaa akka jiran maddi keenya garasii dubbifne tokko bilbilaan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti hime. Walumaa galatti yeroo ammaa mana hidhaa kana keessa namoonni 2,000 ol ta'antu hidhamee argama kan jiru maddi keenya magaalaa Jimmaa irraa odeessa kana nuun ga'e kun heddummina hidhamtoota irraan kan ka'e manni hidhaa guute namoonni baay'een mana fincaanii fi manneen dhiqannaa qaamaa keessatti hidhamanii akka argaman ibsamee jira. Hayyangaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo oduuwwan ijoon sa'aatii tanaaf qabanne isaan gammaatti daawwatanidha. Babal'inni oduu tanaa oduu teenya tan idilee keessatti kan isiniif dabru ta'a. Oduu isinitti himuun tasin faana turtanii Faayisaa Iliyaas gama ogummaa teeknikaa fi gulaallee suur sagaleetiin Abdii Jamaaltu nu faana ture.